maatiin chaanalii AI waan Tech2 baga nagaa walitti deebisanii jecha viidiyoo kana keessatti immoo tiriikii Microsoft Excel tokko isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Tiriikiin kun baay'ee kan isin fayyadu waan ta'eef jalqaba viidiyoo kana eegaluun duratti laayik gochuudhaan eegalaa isin jedha. Akkasuma immoo maatiin namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanalii kana sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna. Gamanumaan isin affeerra. Kanaaf walumaa galatti amma gara viidiyootti haaseennu. Tiriikiin irratti ilaallu maalidha? Fakkeenyaaf barreeffama tokko bifa kanaan erga barreessineen booda barreeffamni suni bifa kanaan kan barreessine sun akka asirratti argitan kanatti hin muramaa jechuudha. Guutuun ta'u. Walumaa galatti barreeffama kana sirreessuudhaaf noormaaliis kana isin beekuu dandeessu garuu immoo tiriikii biraa ilaaluudhaaf adeemaa jirra jechuudha. Isa kana sirreessuudhaaf karaa isin beektan ta'uu danda'a yookaan namoonni hin beeknes jiraachuu dandeessu. Isa kanaan kun iddoo kanarratti mallattoo xiyyaa isheen kun yeroo nuuf dhuftu maal goona? Ishee kanarratti gadi qabneeti akkanatti sirreessuu dandeenya. Noormaalii bifa kanaan sirreessuu dandeenya. Garuu immoo isa kanarraa karaa salphaa ta'e bifa kanaan sirreessuudha kan barbaachisne karaa tokko isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan inni kunis maal ta'ee jira? Barreeffamni muramee jira yookaan dhokatee jira jechuudha. Bifa kanaan dhokatee jira. Kanaaf isa kana salphumatti akka yeroo nuti barreessinu noormaalii bifa kanaan nuu kaa'uuf ofiisaatii sarara kana hanga kanaan akka nuu kaa'u yoo barbaadnu maal gochuu dandeenya jechuudha. For example inni kun duraan akkanitti ture amma nuti maal haa goonu Microsoft Excel kan biraa bannu Microsoft Excel biraa banneeti isarratti hojjennee haa ilaallu. Kanaaf Microsoft Excel haa bannu. Bifa kana erga banneen booda as biratti maaltu jira? Number, name, ID number, salary, employment area and salary kan jedhu jira jechuudha. Isaan kanneen amma osoo sarara keenya keessaa nu jalaa hin bahin akkuma nuti barreessineen akka bifa kanaan nu taa'uuf barreeffamni nuti barreessinu hangana yoo ta'e ofiisaa sarara bifa kanaan kolomanii kana yookaan seelii kana bifa kanaan akka nu kaa'uu fi akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu ilaaluudhaaf adeemaa jirra jechuudha. Kana jechuun tiriikii kana erga argataniin booda bifa kanaan sirreessuudhaaf hin deemtanii jechuudha. Bifa kanaan asii achi harkisuudhaaf hin deemtanii just ofiisaatii isin sirreessa jechuudha. Yeroo isin barreessinetti ofiisaatii isin sirreessa jechuudha. Kanaaf akkamitti bifa sanaan kaa'uu dandeenya kan jedhu kallattimaan haaseennu. Isa gochuudhaaf immoo kun as biratti sheet 1 kan jedhu jira. Or sheet 2, sheet 3 kan jedhu jira. Kan barbaadne irratti sheet irratti hojjechaa jiru sana irratti maal goona jechuudha? Right click goona jechuudha yeroo tokko. Asirratti right click erga gooneen booda view code kan jedhu jira as biratti. View code kan jedhu kanarratti yeroo tokko click goona jechuudha. Sana booda as biratti sheetii keenya nu banee jira. Sheetii keenya nu banee jira. Then as bira maaltu jira? General kan jedhu jira. General kan jedhu jira. Ishee kana yeroo tokko expand goona. Ishee kana gadi hiiknee maal goona? Worksheet kan jedhu kanarratti click goona jechuudha. Worksheet kan jedhu kanarratti click erga gooneen booda as biratti iddoo irratti barreessinu dhufa jechuudha. Wanti guddaan nuti hojjennu as bira. Kanaaf as biratti maal akka barreessinu akka seelii sana ofiisaatii nu sirreessaa deemuuf as biratti koodii barreessinu itti jira jechuudha. Kanaaf wanti guddaan as bira waan ta'eef amma viidiyoo iddoo ijoo keenya jira jechuudha. Kanaaf ammas namoonni laayikiin goone laayikii gochuu akka hin irraanfanne just yaada yoo qabaatanis koomentii irra gochuu akka hin irraanfanne. Kanaaf as biratti maal barreessina jechuudha? Sales dot entire column dot out of it jennee barreessina jechuudha. Out of it jennee barreessina kunoo bifa kanaan jechuudha. Wanti guddaan isuma kana bakka. Isuma kana jechuudha. Sales entire column dot out of it kan jedhu kan barreessina jechuudha. As biratti argitan sales dot entire column dot out of it. Ishee kana immoo spellingii dogongoruu hin qabdan jechuudha. Isa kana erga barreessineen booda immoo wanti nuti seevii goonu jiru, wanti nuti jijjiirru, wanti nuti hojjennu wanti biraan jiru jechuudha. Ishee kana close irraa gochuudha. Kun akkuma biratti argitan ishee kana osoo hin taane ishee kana irraa close goonee baana jechuudha. Sana booda sitti nu deebisaa. Amma haa barreessinu. Tiriikii ammas biratti argitu jechuudha. Tiriikii nuti hojjenne as bira jirti. Kun ammas biratti argitu. Ofiisaatii nu sirreessaa deemaa jechuudha. Kolomanii kana barreeffamni nuti barreessinee xiqqaa yoo ta'e fakkeenyaaf lakkoofsa tokko barreessine ofiisaatii hanga irratti nu deebisaa.
barreeffama dheeraa kan barreessinu yoo ta'e bifa kanaan ofii isaatiin nuuf ka'aa deemaa jechuudha. Kanaaf haa ilaallu sana. For example, number kun argitanii? Kun akkuma asirratti argitan number jennee barreessinaan ofii isaatiin nu deebisaa jechuudha. 1, 2, 3, 4 jennee kanaan barreessinaa. Then name. Name jennee barreessine bifa kanaan nu kaa'ee jira jechuudha. Sirrii baay'ina qubee nuti barreessine sanaan ofii isaatiin nuuf ka'aa deemaa jechuudha. Ammas biratti maqaan jalqabarra jiru eenyu? Maqaan jalqabarra jiru Abbabee Kabbadaati. Isa kana Abbabee Kabbada. Kilik yoo goonu kun ofii isaatii bifa kanaan nuuf ka'ee jira jechuudha. Harka keenyaan bifa kanaan sirreessaan deemnu ofii isaatiin nuuf ka'aa deema. Amma inni lammaffaan jiru eenyu? Tolosaa Dirribaa. Tolosaa Dirribaa. Tolosaa Dirribaa. Sadaffaa irratti maqaan dheeraas yoo ta'e hanguma dheerina maqaa sanaatiin nuuf ka'aa deemaa jechuudha. Abdurrahmaan Qaasim kan jedhu. Abdurrahmaan Qaasim. Fakkeenyaaf amma akkuma as biratti argitan maqaan kunis sarara kana ala ba'ee jira. Ammas maal goona ofii keenyaa kanatti sirreessuu hin deemnu jechuudha. Ofumaa isaatiin nu sirreessan nutumaa wanti goonu hin jiru. Seelii tokko irratti yoo barbaanne seelii jalatti kilik gochuun kun akkuma argitan hanga baay'ina qubee kanaatti nuuf ka'aa jira jechuudha.